ታሪክ መስራታችንን እንቀጥላለን። Sagantaan ashaaraa magariisaa bara kana mata duree dhaabuun bayyaannachuu jedhuun eegalamuun isaanii yaadatama. Sadarkaa magaalaa Finfinneettis bakka kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee argamanitti sirna ho'aa ta'een qarqara laggeeniin Xooxxootti biqiltuun gaaddisaaf nyaataaf oolan hedduun dhaabamaniiru. Saganticha irratti argamuun biqiltuu dhaabuun ashaaraa dhalootaa kan ka'an hirmaattonni sagantichaa biqiltuu dhaabuun dhaloota gareef galaa kaa'uu fi dhaloota ammaaf ammoo haala mijataa uumuudha jedhaniiru. ለኔ ንጹህ አየር ነው Anaaf qilleensa qulqulluudha. Anaaf magariisummaadha. Akkuma jedhame kun siyaasa miti amantiis miti. Dhimma garaagarummaa keenya calaqqisiisus miti. Ashaaraa magariisaa kanarratti hirmaachuu kootti hedduun gammada. Guyyaarraa kana dhufeen ashaaraa magariisaa dhaabee galuu kootiif baay'inaan natti dhaga'ama. Biqiltuun dhaabee kana immoo haala gaariidhaan naaf guddatee iddoo gaatira naaf ga'eetu biqiltuu kana deebi'ee ilaalu. Hirmaattotni kunneen itti dabaluun akka jedhanitti hojii biyya boonsuu fi dhalootaaf ashaaraa kaa'uu kana keessatti hirmaachaa kan turanii fi biqiltuu dhaabanis yeroo yeroon deddeebi'uun kunuunsaa jirra jechuun dubbataniiru. Waggaa waggaatti hafeen beeku ashaaraa gama hundaan keessa gama kanaan immoo biqiltuu dhaabuudhaan yeroo ashaaraa dhalootaaf kaa'u gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Qaama ashaaraa kana qaama seenaa kana yeroon ta'u immoo gammachuu guddaatu addatti natti dhaga'ama. አሁን ለሰባተኛ ጊዜ መሰለኝ እና በብዛት መጥቻለሁኝ በብዛት አማን yeroo torbaffatti fakkaatam sagantaa ashaaraa magariisaa kana yeroo hedduu irratti hirmaadheeram biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane dhufeellee haala inni irra jiru nan ilaalam nan kunuunsasi. Ani sagantaa kana dura yeroo jaafaaf hirmaadheera. Gaafa jalqaba muummichi keenya Prime Ministeriin keenya erga dabarsee jalqabe hanga guyyaa har'aatti guyyaa tokko illee irraa hafeen beeku baay'ee laphee guddaadhaan sirriitti hordofaa ture sirriitti hojjechaas ture jechuudha. Biqiltuuwwan dhaabaman kunneen kunuunsuu fi bu'aa barbaadamuuf oolchuun dirqama lammiilee hundaa ta'uu qaban dhaamsa isaaniiti. Dhaabuu qofa otoo hin taane biqiltuun kun maal akka ga'e illee dhufnee daawwachuu qabna irra deebinee ilaaluu qabna. Biqiltuu kana kunuunsee iddoo guddaan hangee firiisa arguun barbaada jechuudha. Maangoo dhaabdeetu firiinsa utuu mul'atini hafe gaarii miti akka nama daa'ima godhate utuun kunuunsina feetti lakkaa'ama waan ta'eef dhufnee kunuunsina hankeenya bakka addaatti waan nuu kenname achitti dhaabneef iddoon isaas beekamaadha waan nuti dhaabnes hin beekama anamma kan koo beeka iddoo isaa kanaafuu dhufnee kunuunsina.